galatoom ulfaadhu illee sittina feruuti OMN jechuun dhugaa dubbachuuf OMN miidiyaa osoo hin taane falmataadha. Falmataa mirga dhala namaati. Miidiyaan kuni akka qaroo ija keenyatti ilaalama. Miidiyaan kuni miidiyaa seenaa jijjiiree miidiyaa waggaa muraasa keessatti qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu gara darbee sagalee uummata cunqurfamaa akka addunyaan dhagahu argu ka godhe miidiyaa kana. Miidiyaa kanaan addaan bahuun hin ulfaa'een yoomillee dhiiga keenya keessa jira. OMN sagalee gaafa rakkooti birmataa gaafa makkooti falmataa mirga sabaati birbirsa hidda jabaati. Bu'uurri kee fagoodha hayyoota hundeeffamte ata karoo meeqa mootee tarsiimoodhaan geggeeffamte sagal kuftee sagal kaatee abbaa madhaamaatii taatee si kuffisuuf warri shiraa karaa keetti qoree ciraa jiraachuun kee isaan hammeessee gochi jaraa si jabeesse. Miidiyaa wabii jiruuti jireenya nama hedduu takkaa sagalee hin dhabne biyyi miidiyaa qabdu. Miidiyaan xiyya guddaadha furtuu jireenya rakkoo Oromoof gahaa miti miidiyaan kuma tokko. Duuba Oromoo sabni bal'aan sabni Afrikaa bahaa akkamitti miidiyaa tokkoof lamaan sagalee sabaa taha. Kabiraa hundeessuufuu ka qabnuun jabeessine afaan qabannetteen miidiyaa irraa dheessine. Rakkoo miidiyaa malee rakkoon keenya nuuf hin galu. Ka qabnuufuun taasifne kunuunsa isaaf malu. Kaleessa eessarraa kaane har'ammoo eessa geenne. Tilmaamuun hin ulfaatu manuma keenya teenne. Jaarra miti waggaadhanii wanta meeqa kan jijjiirre. OMN hundeessinee hayyoota faana hiriirre. Wal dhageennee lafaa kaanee karaa tokko walii yaanee qeerroof qarree hundeessinee diina ofirraa geggeessine. Tarsiimoodhaan wal dhageennee cichoominaan har'a geenne. Yoo jabaannee waliin kaane iman jirre wanti hin taane. Har'as kaayyoon itti fufaa sirni miidhan boru kufaa. Wal qabannee waliin ceenaa galma kaayyoo gahuu feena. Bakka kaaneef bakka geennu bakka deemnu akka beeynu. Humna ta'ee kanuun kaatu miidiyaan nuuf haa jabaatu. Miidiyaan bar dhalattuudha daa'ima namni baatu. Tumsa hawaasatiin malee miidiyaan kophaan jiraatu. Ima beeyna wanta taane eessa geenne eessaa kaane rakkoo hunda isaan himnee dhugaa baasuuf itti hin cimne. Ta'uu baatus akka garaa gahuu baatus bakka mara irra caalaa bakka rakkoo argee jira hanga tokko. Maqaa hedduun itti bahee badhee teennee wal jeequrra akka ormaa wal qeequrra osoo walii dhageeffannee miidiyaa keenya jabeeffanne. Maqaa hedduun itti bahee akka hin taaneen har'a gahee kuffisuudhaaf osoo hudhan nuuf lallabee waggaa 10. Bakka rakkoo hunda deemee haqa kennaaf yoo lallabu akka yaadas ta'uu baatu ilmi namaa hir'uun dhabu. Waggaa 10 wajjiin turre rakkoo hedduu ittiin furre qabsoo cimaan har'a gahee saba isaatiif wabii ta'e. Wal qabannee waliin deemaa hir'uu keenya sirreessinee ati asii ganda gandaa wal qoqqooduun birkii birkitti wal baafnee nurraan tolu waliin ooduun haqa meeqa waliin dhabne lafee meeqa waliin cabne gadda meeqa waliin fiine caba meeqa waliin dhiine. Aanoletti harka muraa farma muraan dhiini yaa'ee haroo guute calanqotti bakara waarettu dhabe miilli bakka buute. Qeerroo nageessoo nuuf jecha qeerrummaadhaan lubbuun godaane barana soo ni dagannaa wallaggatti akka taane. Morma muraa fannisanii reefa gubaa harkisanii ulfa garaa bobeessanii nutti kolfaa odeessanii. Har'allee nuti achumaa nuti ruudha nu tokkoma nu facaasuuf kan barbaadu hin argatu akka yaadu. Iyya walii wal dhageennee waliif booyaa har'a geenne waan fedhanis nuun jedhanii quba quba'aa nutti hidhanii. Ulfa wajjiin nu gubanii irraanfachuun ni ta'aare morma muraaf isaa dhaabbatu siidan akka bakar waare. Wallagga waggaa 4 dhume sirkas waggaa lakkoofsise harkuma keenya jennuuntu har'as dha'ee nu boochise. Feenet girmaanii beeytumii daa'imatti xiqqoosanii qabxii gaarii galmeessinaan diroonidhaan ajjeesanii. Qabxii gaarii galmeessuu fi baratuunuu yakka ta'ee yuunifoormii uffateetiin ilmi namaa biyyaa ba'e. Ilma namaa biyyaa baasu akka daldala garbaa kalee miti har'a ta'e kana hundumtuu ni arga. Eenyu waliin nu fedha maaliif
gowwoomna yaatiru ekeraan boolla bahee nutti dhaadataan jiru waggaa hedduuf wal barbaadaa maalidhaaf kan wal dhabnu waan waliin dhabne malee waan irratti wal dhabne hin qabnu saba bal'aa shororkeessaa maqaa gaarii nu xureessaa gajjedhanii nu ariisaa akka bineensa bariisaa galaa jennaan galle kaanee boolen galle baalee yaane haalli jaraa dhaaban qabu ajjeesaniin nuun sababu Oromoon goota finiina Oromoon gumaan nyaatu dhiisuu didan itti cabsa gara citteen haa yaatu goonni Afrikaa bahaa nurraa kaasee warra dhiigaa dhalootaan haa kabajamu seenan leenjisoo diigaa hin fudhadhu jedhee didee ol'aantummaa agarsiise goota jaarraa hundaa ta'ee isa diddaa nu barsiise barachuu fi falmachuu nuuf dhaame jeneraal Taaddee Birruu osoo jarri kaleen jiraanne silaa har'a nutis hin jirru gootota akkasii san dhabnee duuti uumama ta'uu hubanne garuu jarri ekeraa dubbisu kun maaliif du'arraa abdiin muranne du'aa kaasuuf seenaa dhiigaa Oromiyaan marti dhiigaa sirni ekeraa jiraachise haadha hiyyeessaa maaf boochise arsii sirkatti nama fixaa qabeenyallee barbadeessu madaa keenna tuttuqanii sooqidda nutti firfirsu sirni kalee deebisuudhaaf duguuganii abbaa biyyaa kan durirraayyuu itti caalee golgolofte Oromiyaan ilma warraa tokkichaatu abbaa duratti ajjeesu kan isaanii hanqateefuu miliinikiin boollaa baasu seenaa keenna awwaalanii haqa keenna haalessu du'atti chaarjessanii uummataan burjaajessu ekeratu waa dubbataaf yoo nagariin dhugaase haa maaltu ta'ee kan hin beeynetu irra jiraaf harka dhaya akka heddutti nu uume uumaa rabbii hojii isaa ekeraa dubbatu caalaa kan harka dha'uuftu na kolfisiisa abjuun coomaa eessa gahu of sossobaaf harka dhahu nuti hin daganne kan kaleessaa har'as nutti jira ilmi isaa gaafa azuulee qiletti fixan aanolee harmaaf harka kutan calanqottis miila ciran wallaggattis morma muran kuni hundi qaama keenna nu dhukkubsen nu laalesse kan wallaggaa wanti ta'eef sirna abba ilmi haaromse galatoomaa leellistu